hanga garaan gubdee kana sumaan guba hanga garaan gubdee kana sumaan guba Usin gubatin ani garaan si gubuu miti mee ani amma fakkeenya jechuudha. Khadira Ramaya yo ati micoota na fuute arraba irraa rifeensa na fuudhe ana faayee jiru. Ati yoo micoota na arra malee ijaan agartu boru ganama waan si buutaa'u asuma taa'eeti si dalaganii ni beektaa miyaan waan antee na beektaa mi dura. Anaa kana na beekta moonan beek. Suudaan dhaqiiti. Suudaan dhaqiiti. Suudaan na qollofi. Isin haa dubbattu mee akkanni haa dubbattu kuno isii siimu jira na guddifateeti naaf hortamoo naan hortu aya naaf dadhaltamoo naan dhaltu shanyii tiyyanii baay'iftamoo gosa tiyya baay'isii oromoo naa baay'isi oromoo miskiinummaa wal fuuteeti miskiinummaa wal baay'isi oromummaa jiraanna bakka kanas ani si Khadira Ramaya Oromoo keenya dhugaa maqaa rabbii ilaal michiyyoo tana fuula keessan dura fuula nama 100 meeqaa dura yeroon as fiduu jechuun michiyyoo tana itti amaleetiin fidee jechuun si galee mokkam saniifuu aadaa fi isii wajji jira arraaf borus wajji jirra tarabbiin beekanii laakiin isin warra nu daawwaturra warra wajji jiruutitu rabbi sodaata malee isinii mitu nuti rabbiin sodaanna ammaaf wal bira jirra yoo rabbii waliif nu kanne immoo isinumarraan akka nuti gartee badii seenne warra nu godhurra tokko taa giiftii serga eedafaatii isii tanaas addaan nu baasa faaya jiru namoosisaame leenca faa darbaa leencuma darbaati aanaa fi faaya jiru addaan nu baasa. Leencaan namoota inumaatu sitti nafte asirratti fudhadhu tiiktoka ani jama kiyyaan akkaan jiru ittumaa fufasii gari mokkam harma biraatiin itti fuftaage tiiktoka tunamanii haadha jedhamana tiiktokni immoo mirga isaatii Khadira Ramaya gaafa faaya jiru amma yoo fade ila amma isiin dhunganne laakii yoo na dhungattellee ummata oromoo rabbi itti gaafata ummata oromoo na fuusisaa michiyyoo tana mee na fuusisaa mee intala tana na fuusisaa isiin asifadu haram ani sirraa murame atu fuuteeti feesbuuk irra gadhiifte jaarsa keetii hojja kanatti itti mammaramte ani waan naa gootu Pirankii mitiin ta'u lakki ani pirankii akkasii nagare hay galgaluu nama akkanatti akkana footaa si tottolchee footaa si tottolchu kana pirankii dhagettaani tana nama nuti oromoon Bibar mujahiyya sadda mujahiyya beekaji mujahiyya sajoolee beeda mujahiyya bara amma darda dhaabani isaan naa tottolu galgala kana booda anuuni fuudha galgala kana booda anuuni fuudha dikka kanatti deema kanarra seettee ati naa wajjin dubbattee si uummanni keenya na cinaa dhaabbachuu baatullee ani uumaa naan qabu laakiin oromoo nama miliyoona 78 keessaa hin tokkoof jechaan oromoo hunda dhaba malee oromoo hundi takkaa miti siifaa galtu amma Khadira Ramaya amma micoota na wayni kaa godhatti achi firraa siisi micoonaa hojjaase amma isii baasi nu jirtu amma baasi achi siisi kuno amma isiin adeemsu firraa siisi seeraa saa eeguu rabbiin na arga rafi jayin achi siitee araftu ishini bakka jaartiin namaa takka dhageeffadhu fakkeenyaati ani amma isii yoon fuudhe ani amma siine faaya jiruun fuudhaa jee siine isii fuudhuun kiyyaa dirqama. Khadira Ramaya yoo ati fuute akka biyya teenyatti gartee walii hidhanii akkana waqaan laa ati garuu akka nama hin jayin
Boru je akka amma jedhu. Atis rabbi hiree siyaa tolchu anis rabbi hiree naa tolchu bakka laakiin intala adeeraa obbolee kiyyaa nagaan jiraadhu hiree xiyya turan Obbolummaa walitti hin qabu waan haafete obbolummaa walitti hin qabu harree ta'u bishaan takka nuyi naafete obbolummaa walitti hin qabu anjijjiirra Oromoodha wajjiiruun tun kanaafatti waan beenu jireenyi kiyya omri yaadaan laal jireenyi kiyya mataa nagara ani Oromoo tana jee Oromoo tiyyaaf jee ilmoo tiyya hiyyoomsu ilmoo tiyya rifeensa nama gosotuu qabdu nama huccuu raamichuu qabdu jaartee harka dhuuti achi teessee ani umri natti dheeressini narraa fi kabajan Oromoon yoo na fuusiftes mee Oromoo tiyya mee dafaatii asirratti darbame waan feetan godhaati aboo leenca namni qabu jiru sheer godhaati leenca nama qabu biraan naagaa Oromoo tiyya lamatti asii darbuun jiru Oromoon dhagee naasii makadira ramaya Oromoo tana dibba sadii gubbarra baateeti dheengadda jara kiyya dhagaa waan takkan darbinaaf kadira ramaya nama qabu dheengadda Oromoo dila kana waay dhaabbadhu dheengadda Oromoo dila kana nama dibba sadii fi wayi gubbaarra dhaabbatteeti anfaayee jiruutiin jaaladha torban kana keessa faayee jiru bira dhaqeetiin achitti isii hojii jiraachuu barbaada hanga rabbii wajjin nu jiraachisee isii biraan taa'ee sanbooda akkas jechuu turte miti osoo torban takkan taane micoota na fiddee asirra amma isii tanaan jaaladha intanna jaalattaa sin jaaladha je isiinis sin jetti maal jechuu akka kun saniifu ati nama waada jibu takka nama ballama takka waliin haasa'uunee wajjibbii namni beektaa taa'ee laanna dhagee dhaabbuun hin fitadha namni taa'ee gizee waliin haasa'ee kaayoo jira namni kaayoo waliin kaayyatu jira waliin kaayyannee jira ati deemtu biyya sana deemu faaya jiru akkanaan isii duran dhaabbanne na godhu deemti sheer godha michi hot yoo ati qabde malee uummanni Oromoo tura umman qabu hot obboleeyya biyya duratti simbaa hot riba kay wanni naa raftu hin jettu galgala dhufte kuno arraas borus wal jaalanna haraamirraa nu buusa borus iftaanis haraam seenudha akka fuunee ta'e godhaa Oromoo yoo nu jaalatte naa dhaabbattu dhugaa indaabbatu Oromoon anumaa bar ana bar Oromoon takka ati jibbii ati ana sobbee Oromoon sitti dhaabbatu faaya jiru ana haadha Oromoo sobbee ati akkuma itti na dhiiste damu jirta ani amma mee obboleeyya kiyya kanatti akkumaan itti taa'uu qabdaatillee akkasuma taa'uu takkalee oggula mana mooteeti isiin tuni hoggaa takka yoo namoo siftan maal qabdame amma immoo akkanumatti osoo isin agartanii itti seenuu mee michuu maalitti seenta inshallah waanuma dura bikkatti seenan Oromoon ni beeyti bar mee oggoran lan faaya jiru dhugaa magaala bilan unalan duranin dhungadha dhugaa Oromoo tiyyan Hadira namaa stop indungatin wallahi indungatin sheer godha meeqa Hadira namaa yoonan siyayyame qofa moota Oromoon takka namni si moosu ati miti kanaa ilmi Oromoo tokko as keessa as bee namni Oromoo mee boru niqaa godhadhuuti waan hunda viidiyoo gadhiisi niqaa godhadhu yoo jee michiyyoo tana irraa rafuu niqaa godhadheetiin jiraadhaan maaliifin rabbiin guyyaa lama wajjinan jiraachifne Anani khasi wala anani amma khasi booda abdii muradhe ani Aye, amma booda abdii muradhe faaya jiru abdii muradhe abdii Aye, mana Baga murati abdiidha anatti mi amma dhugaan jaalatte mi jootan. mana Mee wallahi dhugaanin jaalatte. faaya jiru Mee amma us walaa dhageenyu. Mee wallahi mi jootana dhugaanin jaaladha. Je'anaan ni khasi godha Hadira Ramaya. warabbul kaaba maqaa rabbiitti kakadhe michiyyoo tana Mee wallahi je warabbal kaaba miti. Wallahi wa billahi wa tallahi mi jootana jaaladha je. wallahi billahi kuno michiyyoo tiyya rabbiin abbaa na godhiniif michiyyoo tiyyaaf jechuun michiyyoo tana ni kan godhanne annamaa miti laakiin ani Kan godhanne miti dubbadhullee Ayyee ammoo walii gala jara keenya ni kaanii goonaaf dhaabbadha jara keenya moosisaan amma maaliifi Sidaan na fuudhin isaa Oromoo biyya. Oromoo yoo fuudha kiyya jaalatte isii tanallee haala fuusisanii Si fuusisan Oromoon hidhaan
bareedduu teenya eenyuma gaafa yoo ta'e micooti naa kan Aruzas qiyyaas laala. hayyee adiira ramaayaa baay'ee haa walaada micoon naa kan micoon dubbisu fedha micoo teenya jaalattee kadiir keenya kan yaa masaa jaalattee kiyya kan duraa kana jaalattee hayyee maqaa keenya bareedduu Adira mana gargana. Maqaa keenyif. Argu senjir madina. Obsitu maashaallah hayyee waliin kana bulchu bakka akkas taanaan jara keenya taphachiisaan hundi keessanuu waan qabdan kannaaf haafuu dhugaatii dirqiin fuudhin hin taatu hadiira ramaa ibsa kalaas akka taana jettee hiddi hundi mormaa fi fuulaan si face. Yaa faaya jiru. Harkaanin qabuun hayyee bakka amma michoo achi siqitaayi humaan qabu bakka harkaanin qabatin hanqani haa goonu michoo hin tuqin ittiin dhiyaatin michoo. Asi bira teessunis. Kottu as ta'e jala. Kottu. Wallahi Amma isinis